دبين كون أترامي إرجامي جنة ورق أني قدي با فاسيقان تتيقانج نموني باين مقاد كبسدادي مالك أقورا جرو أنا كست فيديو رتبو سكوني هذا كنا فيسا أدراجة تيك توك رتبو أتورتش إرجعين سعودي دار فتى قويا توكت هذه سجلا دواني هذا لك أنا كمتك أي بلودن ديس وكان أي بالجيسودن ديس أتيس نما يروح الدجال اللي قافة مودا كافين أكسي رجع ريول فودني كاني ويا اتجاه زبوا فيديو الموجود شو دافلين نديفنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتو تافكا بجمتوتو أورو شو هرس فيديو كبراك بدي سيني دي بيتنجرا أكون بيكم فيديو بارسو بشان نسيو كان رتدو بانو كان اتين برانو لي كان اتين غولفينو لي سيني كبدي في تنجرا اسين قفتي عمت امراتنا ولين بهارو فتحزنا يتشو قفا رين مواتو شانا لكنا سبسكرايبين قولين فيديو كان لا لاجرتان انتا وانتكسي دوكتاني لالون سبسكرايب gochuun dagatina video kana sakuma bekam like kana tijabadha mimi like kana tijabadhaati like godaan siin jira gara video absalo kota namni du'e ka'uu danda'a akka saayinsiittis akka uumamaattis namni du'e ka'uu hin danda'u miti isammoo engadda isuma kottu du'ettee bu'aa nafneet innaanan gara mana barnootaatti dhufaa jiru isuma kee karaa irratti argee nufneen innaan nufu sila barsiiftu si waasin hin galle jira akka baayoloojiitti mochuudha namni tokko du'ee guyyaa tokko olitti carraa ka'uu qaba sababni isaa namni tokko gaafa du'u guyyaa tokko mana keessa oolchu sababa mana keessa oolchanii maal akka ta'e beektu guyyaa tokko gidduutti ka'uu waan danda'uuf kanachiin eessumni kee hin ka'e fakkaata du'ee ka'e akka baayoloojiitti mirkanaa'eera. warra ergasi walin nosinu la sobu walin sobnu walin nosinu warra ergasi eesuma keessan ajjeeftanii maatii keessan ajjeeftanii mana barumsaatti haftanu ergasi mana barumsaa ooluudha sababumtiin fidamne hin jiru gaa keessattuu akka naannoo simmaatti fa'i buna yeroo bunaa fa'i jechaadha ijoolleen baay'ee oolti buni funaannatamuudha jedhamee jechaadha bunatti dhuma funaannachuudha jedhanii dhiisaa mimi akka naannoo keessanitti ta'u Ayo jalan baca remote aduh yo. kuno yeroo akkasii rageenya raga dargaggeessi inni hojii dhabe kuno karaa daarii taa'ee dubartoota mana barumsaatii galan akkasitti qaba maalaa soofna kana maalaa soofna dhiisaa adaraa dhiisaa nuun awwaarra dinaa isa yuun gadhiiftu kana riikardi gootanii alana tiiktookiin kun alana dhiisaa አንድ ጊዜ በረሃረት ተከነ አንበሳ አመለጠ ቤክታ እናንተ አዳኒት ይሰደደሙት Ambasai. ፈለግ ጅሪ አመለጠ Akkamit ambasa alamalate atam akimi keekamin humna keekami miti ችግኝ ጉዳ ባርዛፊ ጉዳ ተኮን አርጊ በረሃረት ይሰራን በይ አመለጠ baraharat ergomi baraharat ችግኝን ጉደተ ነማን ችግኝ ጀቹን ኮ ጎገራ ችግኝች ግቻን ቤክታ ቢቴ ጉፉ አችራን በይ sila barahada ette sarfe ችግኝ የሳ ሙክቲ ጎጌዩ ዱፈ እሺ አንበሳ ነኛተ እሺ ደስ ሲጀዳማ እኛን ያዝርታት ግማ መኖዚና ሳል ሰባቂ ካዚ ማ ቆረፈዳ ጆንግዞ ጨዋታ ሽባ waan gisaa dhabsaggaayeen akkas fala fidaniiru gaa salaamu alaikum mabbale Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. akkamii Nagi alhamdulillah kan. eenyu sin jaan Sabri. sabriina gaafii takkaan si gaafadha hibboo jechuu yoo deebistee qarshii 2,000 tana siifan kannaa akkam jette Oh hibbo na gafatta. Kuma lamin tana kanita. Ayya na gafatta. hayyee hibboonis ogguu rafuu akka reefkaa ogguu ha'u akka leencaa maali
هجورة فكري فهجوه وكلينجا Eh. وشقتي دقا قوي Hayya hodho kana farodhuno. Hoha eessa deemta? Hoha viidiyoo fi bara. Ay viidiyoo fi siqarrase. دوبان نقل شاري Nyaadhee garaan أنا أخي جري ما أنا سيبي أنا نانجتي بنا خمتي جري hayyaa kumoota karaana kan. Dhibbuma shanillee irraa deebisiin malee biyyooma nyaadhee buluun qabu edaaraa mucaan. Maali ibsa beektuu viidiyoon kun irruma keessa jiraatu jechaadha isinii galee yeroo namoota fuulduree dhufan akka waan abbaa qabeenya ta'anii waan kennan fakkaatanii namoota keessatti immoo waan akkasii ibsa. Ergaa cimaa wayii of keessa dabarsa viidiyoon kun. Oh my god. Raachuudhaaf hayaat eessatti kun eessa viidiyoodhuma waliin hojjechuuf ennee dhiifna viidiyoodhuma waliin hojjechuuf ennee dhiifna. Thank you. Lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wallahi baay'ee na gaddisiise. Haadha keenya kana beektodhe yaada yoo beeku baattan mucaan akkasitti viidiyoo irratti boossu kuni haadha koonaa fayyisaa adaraa jettee tiiktookii irratti bo'aa turte sana booda viidiyoon na qaqqabe sakka deemee viidiyoo waraabeetan ture sana booda Mubaarak Musammaa gara Finfinneetti fuudhee wajjin cinqamaa ture tiiktookii irratti ol baasee akka namni gargaaruu fi guyyaa kaleessaa immoo intalli isaanii kuni kunoo akkuma suuraa irratti agartanu seenaa Kamaal Finfinnee dhaqxee eerpoortiitti simattee ture garuu guyyaa har'aa gara ganda Akiraa deemaniiru isaanii. Ilmoon isaanii kun isaaniin malee waa tokko rabbii gaditti isaaniin malee waa tokko hin qabdu isaanuu ganda Akiraa jalaa deemanii isiin immoo isaanii ettee biyya alaatii dhufte wallahi baay'ee qalbii nama cabsaa haadha kanaaf rabbi rahmataa godhuu fi rabbi kan jannataa isaan taasisu boleettii keenya kana gaa wallahi qoor qalbii baay'ee cabdii itti siqnee jajjabeessinu du'aa yaa kadhannuuf siniin jechuun barbaada. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Haadha keenya kana gaa Mubaarak Musammaa akkuma laayivii irra seenees birrii maallaqa walitti qabaa fi ture wajjin baay'ee cinqamaa ture Finfinnee keessa jechaadha. Ilmoon isaanii isii malee hin qabanu isiin erga isiin guyyaa tokkotti dhufte isiin akkas boossee tiiktookii irratti cinqamaa fi boossee fi imimmaan coccobsitee maallaqa walitti qabdee yaalsisuudhaaf jechaadha. Cinqamaa turte erga isiin dhuftee guyyaa tokko jettee haatisii jalaa du'ani. Baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko nama rifachiisa rabbiin caffee jannataa keessa haa kaa'uu fi homa jennuun qabnu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechaadha. Jiruun akkasii ka jiruun duuniyaa akkas aara galfii hin qabdu gara tokkoon yeroo ala garfanni gara tokkoon immoo mokorroon nutti baay'ata. Dubbiin kun axxaarra'amee irra gaamee jennaan waraqanni gadi ba'a faasigaan tixayyaqaannachi gammee falmattuu ijoollee sadeen sannii jechuudha. Waan nagaanii aduu gaafa gargaartan jirtu asii achitti waan tokko gochuu hin dandeessan. Waan tokko gochuu hin dandeessan. Asii baasii maayii itti robiin bootu sun. Wuti baay'ee nurraachi. Keessa jirtu natti fakkaata qotaasha. Baasii haptu wali deeggartu buqqee dhaaba leema. Amma noomaa gochuu hin dandeenyu yaa warrumta feerraa fa'aa qusatu namni nu warri kennee nuuf hin deemu birri keenya ganniin teenya nyaattee ganniin teenya fayyite. Maal goona kanarratti aadaa ibidda bu'ee taane nuyi. Falmattoo dhuftee jirtu deebiin haragaaggaa. Akka hudduu bantan oolleen irraa akkana gootan qamisi uffattanii deemtan hudduu gariddan shinti badi gadda dirdee nyaattu. Minnaan bochi. As dhufanii immoo iyyuu kottu keessa nagaafa dubbifan ergaa viidiyoo ijoolleen natti ergite jechuudha. Guruupuma isaanii falmattuu galchi caaltu ati. Hin gaddi na sobde ana mataa koon akka jibde jechuudha. Sii galee. Gana walitti baala. Baala gochi. Mucha mira que chabai, mira que chabai, kamu jantu mo jamar. Odo kawan sobani ana besa diddame afur walina so mana kiji. Ana kiji. Ganni dhukkufattu achi kaanii waan baay'ee irratti dubbatamaa jira gaa. Uummanni kunis dhugaa qaba. Danuu saamame akkuma isin argartan gargaarsi gara dhaabachuutti deemaa jira. Namni kalee miti yoo turuun isaa irraa buqqee yookiin musaan baasaa buqqee harkatti baatee dhufayyuu kalee isaa harkatti baatee dhufayyuu darajaa gargaaramuu dhiisutti deemaa jira. Kana kan fide tokkoffaa hattoonni tiktookii irra deemanii wal ijaaranii maqaballeessii ilmaan Oromoo nama gargaaruuf nama gargaarsa irratti banamaa jiru kan ka'e jechuudha. Kanaafi
waan tokko qorannaa eegalanii jiru ilmaan Oromoo qindaa'anii qulqulleessuu eegalanii jiru eenyu maallaqa namaa nyaate warra kanaan dura maallaqa walitti qabaa ture hundayyuu barbaanna jedhanii anarraa eegalameera tarii anarratti dhaabata ta'ee fi bakka biraatti sin deebata ta'e isa walumaan ta'e ilaalla amma walumaa galatti angara kootiin wanta nastaaruuf of qulqulleessuudha akkuma sin beektanu kutaa kutaadhaan naannee na bira dhufaa jira birrii uummata Wallaggaa miiliyoonota lakkaa'amu nu waarattuu nyaata ka jedhu wanta tokko ta'e akka carraa qaleessuma dubbiin cabdee bakka eekeenis boleewwan keenya Maarqos taasisaa su'aamaa akka carraatee alhamdulillah guutummaan guutuutti akkan sumuunii tokko irraa nyaanne ragaanaa baamee maallaqni bakka jiru barameera maallaqni sun achii immoo deemeeramu uummata Wallaggaa bira deemeeramu hin deemne kan jedhu irra jirra isa immoo koree fala barbaaduutti dabalanii ru'anii ati koree fala barbaaduutti dabalamiti argeera giftii ko argeera koree fala barbaaduutti deemi comboree kanaafi walumaan taane haqa uummataa baafnaa walumaan taane hoddilu himatamaanis bakka dirqama adaraa keessan warri himatamtan akka carraa shakkii wayii irratti argamti akkuma tokkotii kana uummatatti dhiyaaddaati yoo dhuguma kaleessa uummataaf hojjetan ta'e rabbiif jecha hojjetan ta'e kottaa dhiyaadhaa akkuma kootii qoratamaatii of qulqulleessaa inaarinaa anuu jira walloo irraa yeroo ka'e ararge irraan na ka'e arsii irraan na ka'e jimmaa nyaatte kuno kutaana hin geeffamin hin jiru garuu immoo birrii tokko wanta nyaadde hin jiru rabbitu haqa namaa baasaa tarii naa tumsuufi rabbi amma ijoollee Wallaggaa guutummaan guututti akkan birrii jaraan nyaanne baraniiru tokko kana booddee ijoollee Wallaggaa tokko kan birrii nu hattee naan jettu hin jirtu jechuudha argitanii ijoollee Walloo amiin boona rabbi huqa uummataa baasu ijoollee Walloo amma birrii tokko ne mataan jiran maaliif haqa jaraa beera kuma isinuu argitaniittu kana warri abalus amartamtaniittu waan ta'eef tokkummaan hin jiru silas beellama adufu yottan obboleessi keenya inni faa xannaa fooloonaa deebisee bilbilee amma reefana Egaa akkuma dhageessan jechi Mubaarik Musammaa duraan jedhe fa'i keessattuu bareedaadha. Hamma namni wal amanuu dhiiseera. Hamma erga hattoonni baay'atanii jiranii namni wal gargaaruu dhiiseera. Maaliifi asiin ijoolleen maqaa dhukkubsataatiin waa'ee maganniitiin wal qabatees maqaa dhukkubsataatiin maallaqa walitti guuraa ofumaa jaraatiif fayyadamaa jiran. Jarri akkasii xiqqoodhuma iyyuu gaafa maallaqa uummata hin nyaatamaa fi maallaqa uummataa faana. Baay'ee tokko nama jibbisiisa. Baay'ee tokko waan dhagahuudhaayyuu nama jibbisiisudha kun. Safuun badaa jira. Gabaabsiituma jaalala kana akkamitti qeebaluu dandeesse yookaan qeebalchiisuu dandeesse? Atis nama yeroo hedduu jaalalli gaafatamudha. Nama hedduu innillee nama yeroo hedduu jaalalli gaafatamudha. Eenyutu jaalala kana dhiyeessee akkamitti walirraa fudhattan? Yoo meegale jaalalli kun karaa keessaan bubbuleera moo eeguma miidiyaarra dhufee eeguma gara miidiyaatti abbaaftaniiti wanti kun mul'ate gabaabsiidhuma kun waan rakkoollee miti waan hin jedhime. ይገርምሃል ሲሪባ ኦሶ ዋቲ ሞጃላ ሶ ጅርቱ ኢብሳን ኦሶ ረፉ ገንገለቴ ስሪራ ኩፌ ሞንኩፍ ነጄ ያዳ ጅረዋን አጃይባ ሲቲተው ሲብረጅሩ ዲባማ ወላሂ ዲባማ ሲብረጅሩ አና አጃይባ achi yaadaa jira ana ajaa'iba kanaafu arran dhufini boru kon nagaafadhu siin jee baran ay kuna amma dhaggeeffadhu viidiyoo irraa kuna amma dhaggeeffadhu baay'ee gaafiin akkasii immoo erga jarri wal fuudhanii atu gaafattanii bareedduudha erga jarri tokko wal ta'anii maatiin bariin nikaa walii hidhatanii jedhanii gaafiin akkasii bareedduudha yeroo baay'ee jaalalli miidiyaa irra achifachiif fiigdu dhumni siin bareedu rabbi tokko sinaa godhu wal jaallattan ta'eef dhugaadhaan egaa viidiyoon raaf qabadee kana fakkaata isin tolee isin bohaarsiitiin gammachiiseera yaada keessan koomentii jalanaaf kaa'uun dagatinaa hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oromoo Show